Soobau nama akkasiis mana barnootaa keessatti alaabaa faaruu Oromiyaa osoo hin faarfanne gola seentanii namni barattan nama seenaan beenne darree waan deemuuf hin beenne waan tama baratuuf iyyuu kana ijoolleen high schoolii barattan silaa university keessa hin jiru university keessa salfii wayituu hin jiru seentaa galadhaxaa hin deemtee galtaa kaaffee dhaxxee jiraatta kutaa tokko haga kutaa 12 namni barattan sirba weellu Oromiyaa faarsu kana ganama alaabaa buusuu fi alaabaa galchuun itti fufuu qaba. Opiidiyoon maal godheetti naftanyummaan isaanii sun keessaa waan laboobaa jiruuf naftanyummaa deebisaa waan jirtuuf reediyoo duraan gubbarraa fooq irraa